hoggani fi dogongortee gama rabbi subhaana wa ta'aalaa toobadhu. Ammallee yoo irra deebitee dogongortee ammas irra deebii gama rabbi subhaana wa ta'aalaa toobadhu. Hin agarree huccuun teetuu hogga xuraytee ifirraa dhiixa. Lamma dogga xuraytees hin darbitu bar irra deebiteetuma dhiixa. Li'annahu uffatarraa duroomuu hin dandeessu. Akkasuma rabbi subhaana wa ta'aalaa hoggani fi dogongortee gama rabbi subhaana wa ta'aalaa toobachuurraa duroomuu hin dandeessu. Ammallee toobadhu irra deebii ammallee toobadhu. Ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa al-qudsi keessatti hoggani fi nu himu gabrichi hoggani fi gama rabbi subhaana wa ta'aalaa deddeebi'u rabbiin subhaana wa ta'aalaa akkan isaan ja'a haala kanaan diliite hunda siifin araarama jaan rabbi subhaana wa ta'aalaa. Yoo irra deddeebite rabbi subhaana wa ta'aalaa gama rabbii deebite rabbiin nun hifatu. Inna allaha laa yamalu hattaa tamallu jaa ergamaan rabbi. Hanqa isin hifattanii rabbiin isin hifatu. Kanaafuu ammallee toobadhu boodas toobadhu. والسلام عليكم.